Akkam jirtu? Waaqayyo galanne haa ta'u mataa macaafa keessaa dubbiseen baga gammadaniif barbaada. Waldaa Ortodoksii dhaabbatee fi maaliif waldaa kana keessatti dhaabbate waan ta'eef nu baay'eetti gammanna. Wangeelli akkas nuun jedha. Faarsaa 23 lakkoofsa 5. Utuma warri na cunqursan ilaalanii ati maaddii anaaf hin dhiyeessitaa mataa koos dhadhaa ejersaan dibdaa xoofoon koos guutee irra dhangalaa'a. Ituma warri nu jibban gaafas teenyee turre barri kanarraa nutti iyyuu turan. Waaqayyo mana dhaabuuf qopheessa ture. Ameen. Dhaabuuf qopheessa ture. Lubni keenya kunoo har'a dibamanii Waaqayyo waldaa haaraa waldaa afaan Oromootti tajaajilan borimmoo nuuf gaaddisa waldaa ta'u Waaqayyo nuuf dhaaba. Galanni isaa haa ta'u. Galanni isaa haa ta'u. Galanni isaa haa ta'u. Warra galataati. Maaliif anni biyya kana keessatti noo bubbullee irraa gaafa dhufne akkas hin turre. Har'a garuu kunoo dabalaa bula galanni keenya Waaqayyo galannaa ta'u. Har'a iddoo kana ol keenya gaafa har'a yoo as geessan borimmoo kan keessan hin qabaattu maali manni keenya hubanaa dannee ayyamnee fi kunoo har'a dhufanii maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Itti dabalee gaafa asitti sagantaanii koominiitii ta'e sana telefoon koolii baay'een argadhan ture. Inni kaan na arrabsaa, inni kaan na galateeffataa, inni kaan akkas jedha ture. Tokko garuu waan tokko naan jedhe innis amantoota keenya keessaa akkamitti waldaa kiristaanaa keessa lafa fannoon jirutti amantaa garaagaraa waan taanaan jedhe jennaan sakaaniif illee deebisuun barbaanne siif garuu deebisuun qabaan jedhe maaliin jedhe deebisee fi hangisee biyya kooti ba'e akka nama amanaa tokkotti hin ari'atame miti akka uummataatti hin ari'atame kanaaf uummata dirqama keessa kanaaf Waaqayyotu nu kaa'e waan ta'eef isin soogidda biyya lafaatiin isin ibsaa biyya lafaatiin waldaan kiristaanaa dhaabbattee dhugaadhaaf hin mormitu taanaan maaliree amantiin keenya maaliree gizee tokkummaa keenya yaadu gizee waldaan kiristaanaa dhaabbachuu ishee gammadu kan nama na boosisu immoo jira maaliif goda keenya dhiigaa jira firri keenya obbolaan keenya dhiigaa jiru nuuf dhiiga keenya nus dhiigaa jira nus sammuu keenya qabamee jira maaliif nus yoo biyya sana keessaan baanee sajjada irratti ga'aa jirutu nurra ga'aa ture waan keessaa baaneef immoo baqannee baaneef immoo wanta biyya keenya irratti ga'aa jiru sana nu callisuu hin dandeenye maaliif dhugaan wangeelaa kana nu gorsa waan ta'eef wangeelli keenya akkas jedha fakkeenya 31 lakkoofsa 78 warra dubbachuu hin dandeenyeef dubbadhu warra muggutuu hin dandeenyeef mugguti kanaaf waamichi waldaa kiristaanaa warra miidhamaniif warra dubbachuu hin dandeenyeef warra galateeffatanuuf immoo dhufee galateeffachaa jira kanaaf Waaqayyoon ulfina keessan kabajaa garuu sababa ummata keenya biyya keessatti itti dhokaa jiruuf du'aa jiruuf aatii hiyyeessaa baay'achaa jirtuuf eerina ammina saba keenya irratti ga'e kanaaf kaanee Waaqayyoon kadhanne ulfina yoo keessaniif kaanee tokkummaadhaan waldaa seenaa qabeessa waldaan kun kanaaf kaanee Waaqayyoon kadhanna Waaqayyoon kadhanna dhiitamaa jiru kanaaf kan gochuu dandeenyu kana yoo dandeenya akka ol qabannee Waaqayyoon kadhanna. Haalleluuyaa! Yaa Waaqayyo hundaa dandeessu nuyi sabni kee si galateeffanna waan gooteef si ol qabna waan gooteef yeroo kanatti immoo tokkummaadhaan dhaabbannee
biyyatti baqanne keessa dhaabbanne biyyatti baqanne tuffatamu arrabsamne keessatti waan dinqisiisaa goote aanadhaa ejersan sin dibatu mandinni koo ilaalu jettee nutti dubbatte waaqayyo yeroo kanatti waa'ee saba keenyaaf si kadhanna waa'ee warra command postiin irratti ajajame irree isaaniitti agarsiisan kanaaf si kadhanna gooftaa waaqayyo ati hundumaa gararraadha hundumaa immoo hin goota hundumaa immoo gabgochuu hin dandeessa maqaa Yesuus Kiristoosiin harki kennuuf haa ta'u harki kennuuf haa ta'u haadha yeessaa oolchuuf harki kee haa ta'u dargaggoo lafa baratee barachuu dadhabeef harki kee haa ta'u gooftaa Yesuus si kadhanna maqaa Yesuus Kiristoosiin tokkummaa saba keenyaati eegi miidhama keessatti anti lafa diina keetti annadhaa ejersaan si diba jetteetta saba keenya miidhama keessatti waan inni keessa darbu keessatti waan isa gargaartu waan isa dibdee dhaabduuf bor dukkanichi waan hin jirreef galanni siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen ituman taa'e waaqayyoon